صلاة الله والسلام حياة العالم على مصطفى إمام الحرم فلك الحمد يا ربي حياة العالم هذا فضلك نعمة الإسلام محمد خير خلق الله حياة العالم شفيع الورى دنيا والقيام صلاة الله والسلام حياة العالم على مصطفى إمام الحرم daawwattoota keenya sagalee amma dhageessanii sagalee muuziqaa Nikeeliidhaan akkas rukutamaa manzumaa keessatti kan dhageessan sagalee addaatiin eenyu akka ta'e isinuugaa ni beektu keessummaa godhachuudhaan nuti sagaa televezyiiniin faana qophii addaa ayyaana moolidaa sababeeffachuudhaan keessummaa keenya taasifachuudhaan kan dhiyeeffannes Sheek Badriddiin Sheek Kadir waliin turtii kan taasnutaa isaan waliin isigaa waa'ee manzumaa isaanii akkasumas immoo waa'ee ayyaana moolidaa sababeeffachuudhaan gaaffii tokko tokko waliin gaafachaa waliin taphachaa turmaata taasina ayyaana moolidaa mana keessanittis idduma jirtanitti kabaja nu waliin qophii keenya hordofaa nu waliin ta'a jenna irra deebiin ammas ayyaana gaarii isiniif hawwina Sheek Badriddiin keessummaa keenya taatanii har'a nu waliin turtii taasisuu keessaniif ulfaadhaa baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Galatooma. Manzumaadhuma amma Nikeeliidhaan rukutamaa kan amma daawwattoota keenya biraan keessan irraa haa kaanuti tarii laata akkamitti manzumaan keessan inni kun manzumaa kaaseet torban baastan keessaa isa tokkodha yeroo kana hojjettanitti tarii laata duffiin hin turre immoo akkamitti Nikeeliidhaan rukutaa kan isin dhageessitan hojjettan. Maashaallah manzumaan kan inni beekamuuni duffiidhuma kanaa wajjiniin bakka duffiin hin jiretti immoo kanaan fayyadamuutu jira jechuudha. Nikeelii kanaan yeroo karaa deemnu yeroo iddoo duffiin hin jiretti kanaan isin fayyadamna jechuudha akka inni shawqii namaa kennu jechuudha. Kanaaf itti fayyadamtu malee duffiinis jira jechuudha. Gara ijoollummaa keessanitti haa dhufnu. Ijoollummaa keessanitti tarilata akkamitti ture kan isin gara manzumaa kanatti dhuftan namni isin barsiisee maatiitti isin barsiisee moo sheekota biratti moo haala kamiin kan isin laata hojii manzumaa kana hojjechaa kanas keessan. Maashaallah akkanuma akkasuma manzumaa ani sabiyyummaa dhumaananii abbaa kootuu manzumaa qara'u akkuma lafaa ka'een quraana illee tun qara'een isaan irratti baree asumaan booddee gaafan guddataa dhufus gaafan quraana qara'ee ka'us abbaan kan koo yeroo isaan manzumaa qara'anu yeroo isaan moolida bulanu bakka kanatti duukaa deemee isaanii immoo duffii rukutuun jammare ganamumaan duffii rukutaa qaraasuun qara'amu qalbii koo sabiyyummaadhaan seene jechuudha. Kanaan booddeenis eegan ka'ee itti fufuun jammare jechuudha. Kanatti jalqabee. Yeroo ijoollummaa keessan maatii biratti akka silas jettanii jirtu abbaa kootii wajjinan baree isaanii fan duffii rukutaa manzumaa kanatti baree itti seeneettan. Mee yeroo sana tariidhaati yeroo moolidaa manzumaa jettanii yaadattu sana keessa? Yeroo moolidaa? Yeroo ijoollummaa keessanii kan jechaa turtan. Egaa manzumaan nu qara'anu yeroo moolidaa. Yeroo sanatti yeroo ijoollummaa keessanitti. Ijoollummaadhaanii afaanuma Oromiyaa dhumaanii Mustafaa Haruusa Xayyibaa jira akkasuma manzumaan adda addaa jira. Mee achi keessa kan yaadattan baay'ee yaadattan meenuu jedhaa tokko daawwattoota keenyaaf. Assalaatu wassalaam ala nabi Mustafaa Haruusa Xayyibaa Assalaatu wassalaam ala nabi Mustafaa Haruusa Xayyibaa Rabiyaa Lawwaliin على النبي قاف كودا لما واجبا ودران الكني على النبي سنيو اتفنوروبا رامني بركة على النبي مكة ملة وسابا الصلاة والسلام على النبي مصطفى عروس طيبة Tole meegaa isin abbaa keessan biraa akkas bartaniiti kan ammaas geessanii isinoo ijoolleen isin barsiisaa jirtan jiru laatarii keessan immoo kan baratanii fudhataa jiran jiraatu laata. Maashaallah ijoolleen kan keenya mallee xiqqoodha sabiyyiidha. Akkasuma jarris illee gara fuulduraatti akkasumatti guddatu. Maashaallah. Namoonni kan biraa tarii laata darasaas ta'uu danda'u kan yeroo baratan isinirraa wanti barataa jiran jira laata ijoolleen dhalootni ammaa. Dhaloonni ammaa baay'een jiru. Jalqabaniitti jiru. Alhamdulillah. Yeroon keenya kun waan baay'ee nama gammachiisu akkuma isin asitti ilaalattuunis akkuma achittis ittuma jiru jechuudha. Maashaallah qalbii jira keessa bu'ee ijoolleen baay'ee colloomaniiru. Alhamdulillah rabbil alamin itti gammaduu jammarreessu.
Manzumaan keessan baay'een isaa immoo kan Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam baay'ee faarsudha. Baay'ee kan namatti toludha. Jaalala Nabii Muhammadiif qabdan sallallahu alaihi wasallam akkamitti ibsitu? Tarii laata nyaachisuudhaan immoo akkasumas kan hiyyeessa gargaaruudhaan dabarsaas hin jedhama guyyaa sana. Hiyyeessa gargaaruun immoo manzumaa akkas baasuudhaan immoo akkamitti dabarsitu laata? Egaa maashaallah kunis inuma jira. Mawlida qopheessanii nama waamanii nyaachisuu akkasuma warraan gafarraa barree nutis akkasumatti itti fufaa dhumne hawwana geenya jechuudha maashaallah. Jaalala isaaniif qabdanuu nyaachisuudhaan beeksisuu jechuudha. Nyaachisuudhaan salawaata buusuudhaan kanaan beeksifna jechuudha. Muhabbaa isaanii keessa amma yeroo kanaan duras argeen ture hojiidhaaf san argeen ture yeroo reediyoo irratti qophii kan ayyaana moolidaa hojjedhu qophii sana gaafa moolidaati moolida saqqaa Sayyid Ahmed birattidha. Achitti yommuu baastan argeen ture gurra keessan akkas qabataniiti kan isin muhabbaa agarsiisaa tarii laata summaa inni mee suni akkas ta'uuni qalbii namaatti yeroo manzumaa jammarani gar tokkotti deebiseeti waan biraa dhagahu nama dhowwa jechuudha. Yeroo sana ahwaaliini namaan fudhatee deema jechuudha. Sabiyyummaadhaan akkasumatti qabadhee qara'uun bare kuni uumama koo ta'e. Akkasitti qaraatu jechuudha gurra qabatanii. Yaa Madiinaa caaltuu katamaa siitu caalaa biyya hundumaa kan jedhu yeroo ammaan kana baay'ee hawaasa biratti sooshaal miidiyaa irratti illee baay'ee hojjetamaati kan jiru dhagahamaati kan jiru. Kanaaf mee manzumaan kun turee erga hojjettanii yedaloon isaa walaloon isaa kan keessan ilaata? Walaloon isaa illee yookaan nama biraa ta'e sagaleedhaan inni hojjette. Isintu barreesse? Nama biraatu barreesse. Walalocha nama biraatu barreesse isin immoo sagalee keessanii jettan. Ammas immoo walirkaa fuudhamee ce'aati kan inni jiru. Manzumaan dhaloonni amma isin kaleessa sagaleedhaan hojjettanii amma immoo dargaggoonni yeroo ammaa nashiidaa hojjetan viidiyoodhaan hojjechaati kan jiran. Kala quba qabdu mee maal jettu mee kanarratti? Maaltu isintti dhaga'ame gammadanii? Kanarratti baay'ee gammachuu qabna kanarratti alhamdulillahi rabbil alamin. Itti gammanne ittiin boonna jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin. Baay'ee nu gammachiisa jechuudha. Gaflaa kaasee lafti nutti fee baaxinaaf zaahiraan nutti tole jechuudha baay'ee. Alhamdulillahi rabbil alamin ammas faamii warra kanaallee rabbi nuuf dabalu baay'ee itti gammanne alhamdulillahi rabbil alamin. Biqilaan keenya gahee firee godhatee jennaan itti gammannee rabbiin du'aa kadhataarraaf kana caalaallee dabalee inni alhamdulillahi rabbil alamin. Manzumaan namoonni baay'ee karaa diinii itti fayyadamuun alatti immoo akka galiittis itti fayyadamaati kan isaan jiran. Tarii laata isin kallattii kanaan itti fayyadameera jettu manzumaarraa? Manzumaarraa fakkiiwwan kanaa waan tokkollee akkasumaan qaraanii mahabbuma isaaniitti malee waan sana fayyadamu. Kallattii galiin godhanne jechuudha. Amma namoonni keessan immoo fudhatanii galiitti fayyadamuuf jedhaa jiru. Kanoo akkam laata isiniif wanti isaan qoodan jiraatamoo ofiidhuma isaaniitti fayyadamuudhaaf kan isaan hojjetan? Egaa isa sana waansa isaan beeka. Nuun ammallee walitti dhiyaannee walitti naasumnes hin jiru. Kana keessatti tanzannii sun tan badu hin jiru. Hojjechuudhaatiin nan gammadaa inni qooda jiraati. Tole kaaseetii torba baastaniiti kan jirtan. Mee kaaseetni sun kan yaa Madiinaa kan jedhuun alatti kan jiran maal fa'i mee eessatti fa'idha kan isin hojjettan? Achuma baadiyyaatti hojjettan moo gara magaalaatti dhuftaniiti kan isin hojjettan? Amma kana si lakkaa'uudhaaf hin danda'amaadhe. Maalidha manzumaa maal fa'i mee? Saayibul Miiraajii jira. Aruusa Lahdaraa Bibiiraa Matalaalamiinaa kan jettu jira. Saayibul Isaanii jira. Yaa Rabbi salli alaa yaa Rabbi salli malaa khayral waraa kan jedhu jira. Egaa akkasuma wanni irraan fedhellee keessaa hedduu jiru. Kanaan booda tarii laata haaraa fiddanii dhuftu hawaasni uummanni musliimaa manzumaadhaan isin eegu akkamii viidiyoodhaan moo sagalee qofaan isin eegare? Maashaallah gara fuulduraatti rabbi nuuf fage hojjechuudhaaf ni jira manzumaan haaraanis jira. Hojjechuudhaaf immoo inshaallah rabbi nuuf fage qopheedha. Sagaleen hojjechuudhaaf kan sagaleen hojjetamus jira. Kan viidiyoodhaan hojjetamus jira manzumaan. Akkuma manzumaatiin. Kan nama wajjin hojjechuu nama barbaachisoo ta'e viidiyoodhaan akkasumatti hojjechuun hin danda'amu. Sana yaaddan? Gurunguroota immoo sagaleen dabarsuun hin danda'amu. Yeroo dhiyootti baasuu yaadaartu jechuudha? Inshaallah
kaasittoota sin qabdan keessaa gaa hunduma keessaa kan hawaasa biratti sin jaallatamaanis baay'een jaalladha kan jettan mee hawaasaaf tokko affeera. Assalamu alaikum shamsal adratayni rasul min sahibul lisani. Assalamu alaikum shamsal adratayni rasul min sahibul lisani. Aha bismillahi jede faru makasani rabbi sannu kenne agau galanni shillimata kauni habibur rahmani burqaje tangamne fi kull zamani karimul mannani min bani adnani rasul min sahibul lisani. Aha ya rasulallah ya jamal taiba ya gobana tau fi jawari kuba ya muti rakkata itau jawaba sinitani yaran unjira marhaba ya de godadaba ya ba miskini rasul min sahibul lisani. Aha jaban kabira ligaye barbaja walgahi samichu dabun maraja jallachu wajiba hadra nabi jaga fagalan nibdesan magalicha. Tole baay'ee namatti tola baay'ee miidhagaa. Duffii malee akkasumas nikeediidhaan maleedha kan isin duwwaa gurguroodha kan isin hojjettanii amaluma isaati jechuudha kan akkanatu. Amaluma isaati inni kana malee akka biraatti hin qaraamu. Guyyaan dhaloota Nabii sallallahu alaihi wasallam gaa kabajaati kan nuti jirru jaalala Nabiirraa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhaloonni jaalala isaaniirraa maal baratame? Jaalala isaanii dhaloota isaaniirraa akhlaaqa isaaniirraa namni yoo barate nama gaarii ta'a nama miidhagaa ta'a. nama guddaa ta'a nama biyyaaf illee deebi'ee waa yaadu ta'a alayhi salaatu wassalaam haalli isaanii deemsi isaanii sabriin isaanii rahmatummaan isaanii akhlaaqa isaanii yoo fudhanne namni bineensaa wajjin jiraachuu danda'a namaa miti alayhi salaatu wassalaam haala akhlaaqa rasuula rabbii yoo fudhan kanaafuu dhaloonni isaanii dhaloota isaaniitiin qur'aanni illee dhaloota isaaniitiin quraanallee isaan kanaan booddee waahii rabbii kan nu barsiisu kana dhaga'uu dandeenya jechuudha. Dhaloonni isaanii dhaloota diiniiti, dhaloota quraanaati. Sila quraanallee iddoo dhageenyu, shari'aa kanallee iddoo dhageenyu, rabbii keenya illee akka barru kan hin qabnedha jechuudha. Alayhi salaatu wassalaam. Isaan mootii rabbii gadii makluuqii gararraa rabbi nuu taasise isaan nu kenna. Kanaafuu jaalalli isaanii yoo hin jirre diiniinis hin jiru jechuudha. Mahabbaan isaanii yoo hin jirre imaaniinis hin jiru jechuudha. Kanaaf dhaloota keenya ijoollee keenya akkuma ulamaan keenya jedhanu allimuu awlaadakum jedhu mahabbata rasuulillah sallallahu alaihi wasallam mahabbata ala beeyti mahabbaa rasuula rabbiitiif mahabbaa ala beeyti isaanii ijoollee keessan ganamaan otuu jirri mahabbaa adda addaa duniyaa shaawaa waa biraa qalbii biraa keessan galiin mahabbaa rasuula rabbii keessa galchaa jedhu akkasuma jechuudha. Kanaaf nutis akkasuma dhaloota keenyaa fi kana dabarsine jechuudha. Isinoomi akkamitti ibsitu jaalala Nabii Muhammad ofii keessan sallallahu alaihi wasallam isaaniif qabdan akkamitti ibsitu laata? Maashaallah. Egaa ani kana akka afaamii kootiitti kana jedhee dubbachuudhaaf natti ulfaata baay'ee. Alayhi salaatu wassalaam. Waan guddaadha jechuudha. Manzumaan immoo jaalala isaanii kana jaalala Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam barsiisuu keessatti gahee maalii qaba jettu manzumaan? Manzumaan gahee guddaa qaba. Manzumaadhaan ergaan diinillee kunoo darbaara dabarfamaaras. Achi keessaan yoo dhaqee qalbii galee gara sanaan irrallee ahwaalii mahabbaa isaanii jaalala isaanii godhataara namni baay'eesaa madhii isaaniitiin ergaan diinii keessa deema akkasiin mahabbaa guddaa sana namatti tura manzuumaan iddoo guddaa qaba manzuumaan irra ergaan gara sanaan irra qalbii onnee namaatti dhaqee cuba jechuudha. Alayhi salaatu wassalaam. Salaatullahi wassalaam ya talaalam على مصطفى إمام الهرم فلك الحمد يا ربي حياة العالم فلك الحمد يا ربي حياة العالم هذا فضلك نعمة الإسلام
Daawwattoota keenya qophii addaa televezyiiniin Faanaa gaa guyyaa moolidaa sababeeffachuudhaan keessummaa keenya Shee Badruu Shee Kadiriin gaa asitti affeeruudhaan keessummaa taasifannee isaanii waliin waa'ee manzumaa isaanii akkasumas immoo moolidaa wajji guyyaa moolidaa wajji wal qabatee waan tokko taphachaa isaan faana turtii taasisaati kan jiru ammas turtiin keessan waliin turaa jecha gara tapha keenyatti kan deebinu ta'a. Salaatal Nabiin faayidaan isaa maal inni laata? Maashaallah salaatal Nabii faayidaa dunyaa fi akhiraa qabu. Salaatul Nabii faayidaa dunyaa fi akhiraati. Tokko yoo rasuula rabbiitti buusani rabbiin kudhan nama irratti buusa. Gaafa ati kudhan irratti buufte rabbiin dhibba sirratti buusa. Gaafa ati dhibba irratti buufte kuma sirratti buusa rabbiin jedhinu ulamoonni akkana dubbatu. Faayidaa guddaadha. Isaan irratti salaata tokko yommuu buusnu nutis immoo salaata kudhan immoo dirriba nurratti immoo kudhan buusa jechuudha rabbiin. Faayidaa dabalataa arganna jechuudha. Daawwattoota keenyaaf ergaanis hin dabarsitan yoo jiraate akkasumas immoo manzumaa kanaan boodas fiddanii dhuftan maaltu jiraata laata? Daawwattoota ni gaa maashaallah manzumaan kan dhufes jira. Dhageessisuu hin dandeenya. Hojjechaa jirtus jechuudha amma kan biraa. Maashaallah amma gaa warra awwal dhufeennaan gammachuu guddaadhaan tokkummaadhaan sallabnee gammannee ashaqnee rabi'ii akka baafnuun iddoo hundatti nageenyaa wajjiniin sallu ala nabii buusuu wajjiniin wal jaallachuu wal mararfachuu toofiqaan hamma duriir gammachuu guddaadhaan rabiin alanaa isa duriirra bifa haaraadhaan bifa haaraa jechuun inni yoomuu haaraadhuma. Haa ta'u malee waqtiin kun nu keessa jirru waan jajjabaa ta'e akkasumaan walitti dhufeenyaan du'aa gochuudhaan mootummaa keenyaafis biyya keenyaafis du'aa gochuu wajjiniin rabi'al awwaliin bakka jirrutti gammachuu guddaadhaan baanee ashaqnee mahabbaadhaan jaalalaan simachuu qabnan jedha kanan dhaamsa dabarsa. Daawwattoota keenyaaf manzumaa qabdan keessaa xumura irratti an osoo affeertanii jedhee kana yaadu yaa Madiinaa kan jedhudha. Isinis immoo mee isa kamaa ta'u kan jettu kan filattanii daawwattoota keenyaaf affeerru. Maashaallah. Egaa akkuma sana yaa Madiinaadhuma affeerra waggaa. Tole. Turmaata nu waliin taasisuudhaan akkasumas daawwattoota keenyaaf hojii keessanis akkasumas kana malees immoo moolidaa wajjin wal qabatee yaada daawwattoota keenya biraan geessaniif galatoomaa isiniin jecha irra deebi'uudhaan ammas ayyaana gaarii isiniif hawwina. Tole kabajamtootaaf jaallattoota daawwattoota keenya televezyiinii Faanaa qophii addaa guyyaa ayyaana moolidaa sababeeffachuudhaan keessummaa keenya affeerree xumurarra geenye kan jirru keessummaan keenya sigaa xumurarratti manzumaa tokko nu affeeruudhaan kan golabnu ta'a irra deebiidhaan ammas ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Yaa Habiibii sallallahu yaa Habiibii sallallahu yaa Habiibii يا حبيبي صلى الله على محمد شفيع الورى كان يا زابد ملزوه عمري ربي كان ببازوه محمد جالا داززوه اتماري نوم بشاري كان نجسسوه برسي بسون سماليا بازارا ergasana mana budani jarra saba hunda manani kakatani kaligalani nuzayyada gagamada walin jedani jamarani asabonni hundi jara waan qur'aani dubbate gamu rasulirra kan odeeffamu ummanitti na fayyadamu haqiqaasa itti odeessaa yaa mukarramu jedhe ittimu Jabraa'il dhufee sambira waan qur'aanni dubbate kamu rasuulirra kan odeeffamu ummanitti na fayyadamu haqiqaasa Nitodesa ya mukarramu jedheettimu Jabraa'il dhufee sambira yenna baha nabi Ramadan ummataaf gaadhaan sangubata sujuudii bu'anii gaafata na barsiisi
Todesi kulli ummata jedhan gadatan gara shari'at al-kubra. Dhufe Jibril taana sa'e waan islaama irratti bakka'e waan san nuufe waan sunnaadhaaf waajiba ta'e waan sunnaadhaaf waajiba ta'e asabaarra hundi jaara hin barree ka'ee dhugaa bu'anii geggeessan hundi jara. Dhufe Jibril taana sa'e waan islaama irratti bakka'e waan sunnaadhaaf waajiba ta'e asabaarra hundi jaara hin barree ka'ee dhugaa bu'anii geggeessanii hundi jara. Gaalin Jibril dubbatan suni waajiba islimna shananii ittaan saanii maani jaanii eenyuun nama minatti maa jaraan jedhanii Mustafa lamiin barree yaa khayral wara eenyuun nama minatti maa jaraan jedhanii Mustafa lamiin barree yaa khayral wara. Amri Rabbi sanaan ergame Jibril dhufe taraadhaan hime taraa taraan shartii sadame lakal hamdu yaa samaaduu kan nu ammame dinqiin argame jedhanii Mawlaa shakkara.